Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatiin injifannoo boonsaa galmeesse. Tarkaanfii ilaalessaa gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessatti fudhatee kanaan waraanni PP hedduun du'aa fi madoon adabamanii jiru. Haaduma wal fakkaatuun gootichi zoonii kibbaa Cibraan Soddonbooroo injifannoo addaa goonfachuu beeksisee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo goonfachaa jiru kana walduraa duubaan qindeessinee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Adda bilisummaa Oromoo alaabaa kiyyaa akka hin fayyadamne jechuun xaliyaa Jawaar irratti baasee dubbii ijoo ta'uun uummata Oromoo hedduu mufachiisaa jiraachuun beekame. Qondaalli olaanaa ABO kan eenya kana hidhaarraa hiikame baattee urgeessaa dhimma kanarratti yaada furmaataa fi araaraa dhiyeessanii jiru. Dogoggoroota dhaabni isaanii adda bilisummaa Oromoo dogoggoree tarreessuun dhiifama akka gaafatan waamicha taasisee jira. Dhimma kanarratti odeessa isin dhaggeeffachuu qabdan bal'inaan qindeeffannee jirra. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa waxabajjii 9 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Reefi gaachanni Oromoo gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti injifannoo boonsaa galmeesse. Tarkaanfii ilaalessaa gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa keessatti fudhate kanaan waraanni PP hedduun du'aa fi madoon adabamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun gootichi zoonii kibbaa Cibraan Soddonbooroo injifannoo addaa goonfachuu beeksisee jira. Reefi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Haala kanaanis guyyaa kaleessa waxabajjii 8 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu fi qilxuu kaarraa keessatti diina irratti haleellaa geggeesse. Ganama toora saafur irraa qabuun ona mana sibuu ganda waankii qobboo keessatti 8 yoo ajjeesu 6 madeessuun reeffaa fi madoo ishee ambulaansiitti fe'uun madoo hospitaala Mandiitti yaalchisaa jiru. Lolaabdiin sabaa ona qilxuu kaarraa ganda guyyoo jarmaa jedhamu keessatti taasiseenis reeffaa fi madoo walirra tulchisuun hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffaa fi madoo ishee hin kaafatiin jiraachuun baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti humnoota mootummaa irratti hubaatii geessisuu beeksise. Zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Daraaraa iddoo addaa Hara Galmaa jedhamutti deengadda lola jabaa waraana mootummaa waliin geggeessuu ibsee jira. Lola kanaan humna birmannaaf aanaarraa ergame dabalatee waraana mootummaarraa 12 battalatti duufii 8 madaa'uu ibsee jira. Kana malees aanaa Waadaraa magaalaa Waadaraa halkan seenuun tarkaanfii fudhateen loltuu mootummaa ajjeesee 4 ol madeessuu ibsee jira. Cibraan Odaa Doolaa guyyaadhuma wal fakkaatutti aanaa Doolaa Reeddee ganda Abulloo iddoo addaa Sangoota jedhamuttis tarkaanfii waraana bilisiggannaa irratti fudhateen 8 ajjeesee 7 madeessuu ibsee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Gujii Ba'aa keessa kan socho'u Cibraan Soddonbooroo gama isaatiin dheengadda aanaa Gumii Eldelloo ganda Malkaa Gubaa iddoo addaa Garba Dhakaa Gurraachaatti waraana bilisiggannaa maqaa sakanta'insaatiin bobbee irratti haleellaa raawwachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola ganama saa 3 hanga 5tti geggeeffame kanaan loltuu mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu kan ibsee Cibraan Soddonbooroo kaleessas lolli itti fufee ture jedhame. Kalees humna reeffa loltoota lola dheengaddaatiin dhumanii kaafachuuf dhufe waliin lolli ganama barraaqarraa eegalee hanga waaree boodaatti itti fufee turus ibsee jira. Giddugala Oromiyaa iddoowwan garaagaraattis tibbana lolli itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu
maddeen waraanaa irraa miidiyaaleen garaagaraa odeeffatanii jiru. Lola iddoo adda addaatti geggeeffameen injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argadhe jedhe irratti deebiin gama mootummaan kennamee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo alaabaa kiyya akka hin fayyadamne jechuun xaliyaa Jawaar irratti baasee dubbii ijoo ta'uun uummata Oromoo hedduu mufachiisaa jiraachuun beekame. Qondaalli olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan eenyaa hidhaarraa beekame. Baattee Urgeessaa dhimma kanarratti yaada furmaataa fi araaraa dhiyeessanii jiru. Dogoggoroota dhaabni isaanii addi bilisummaa Oromoo dogoggoree tarreessuun dhiifama akka gaafatan waamicha taasisee jira. Adda bilisummaa Oromoo xaliyaa waxabajjii 2022 durataa Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Marraa Guddinaatiif qubee afaan Oromoo sirnaan osoo hin qubeessin akkasumas ergaa isaa karaa qajeelaatiin osoo hin ibsanne barreessin. Ittaanaan durataa KFO obbo Jawaar Mohammad alaabaa fi faajjii ABO irra deddeebiin dhimma itti ba'aa jiru jechuun himate. Hoogganaa ittaanaa paartii KFO obbo Jawaar Mohammad tibbana hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatan waliin marii taasisaa jiraachuun ni yaadatama. Waltajjii Jawaar geggeessuu kanarratti galmi waltajjichaa alaabaa ABO'tiin faayamee mul'ata. Kanuma hordofee dubbichi ibsa xaliyaa kana keessatti hiriin obbo Jawaar Mohammad alaabaa ABO seeraan boordii filannootti galmaa'ee jiruu fi faajjii ABO irra deddeebiidhaan waltajjiiwwan adda addaa irratti seeraan ala dhimma itti ba'aa jiru jedhe. Dhaabichi qondaalli KFO kun alaabaa fi faajjii kana fayyadamuu ni dhiisu jennee eegnus isaan itti fufanii waan jiraniif xaliyaa kana barreessuuf dirqameera jechuun eereen. Dhaabni ABO Daawud Ibsaatiin hoogganamu guyyaa xaleechi barraa irraa kaasuunis durataan dhaabaa KFO Profeesar Marraa Guddinaa obbo Jawaar Mohammad alaabaa fi faajjii ABO kana fayyadamu akka dhaaban nuuf hubachiisa jedhee jira. Namoonni hedduun ABO'n dhaabaa afaan Oromoo badiinsarraa baraaree fi qubee afaan Oromoo akka Oromoon baratuuf shoora olaanaa taphatee waan ta'eef ABO'n kana hin barreessu fuulli Facebook isaanii butamee namni dhuunfaa barreesse malee ABO'n waan akkanaa hin raawwatu jechuun miidiyaalee hawaasaa keessumaa Facebook irratti yaada isaanii ibsataa turan. Dhimma xaliyaa dhaabichi KFO barreesse kanarratti dubbiin dhugaa ta'uu kan ibsan qondaalli ABO obbo Baattee Urgeessaa barreeffamni qubee sirnaan hin barreeffamne kun hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaatiin kan barreeffamee fi isaanumaan irratti kan mallatteeffame akkasumas fuula sirnaawaa dhaabaa ABO irratti kan maxxanfame ta'uu mirkaneessanii xalayaanis ejjennoo hayyuu duree ABO'ti jedhanii jiru. Xaliyaan kun biyya alaarraa ergame malee Daawud Ibsaa bakka hin bu'u. ABO's hin ibsu yookiin immoo fuulli Facebookichaa butameeti jedhanii namoonni baay'een akka waan xalayicha namoonni biyya alaa jiran barreessanitti tilmaamaa turan. Xaliyaan alarraa hin ergamne fuulli sun hin butamne kan jedhan obbo Baattiin xalayichi biyya keessatti barraa'e guyyaa lama dura waajjira KFO dhaqqabee bakka bu'aan waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa xalayicha fudhachuu isaanii mallattoon mirkaneessee jiraachuu ibsanii jiru. Gama birootiin dhimmicha irratti BBCf yaada kan kennan gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachuu dhaabichi gaaffii miseensota isaarraa irra deddeebiin ka'aa tureef deebii kennuuf xaliyaa kana barreessee jedhan. Alaabaan kun kan ABO fi uummata Oromoo bal'aati. Garuu dhiibbaa fi gaaffii miseensonni adda bilisummaa Oromoo dhimma itti fayyadama alaabaa kanarratti gaafatan namootni hooggansa dhaabaa siyaasaa biraa ta'an maaliif alaabaa fi faajjii ABO fayyadamu isa jedhuuf deebii kennuuf xaliyaan kun barraa'ee jedhan. Alaabaan ABO kun namoota hedduu biratti alaabaa dhaaba siyaasaa caalatti akka faajjii bilisummaa Oromoottis ilaalama jedhan. Erga xaliyaan kun barreeffamee fi miidiyaa hawaasummaa naannoo eegalee ammoo namoota hedduutti gaaffii kan kaase alaabaa kana fayyadamuu dhorkuun sirriidha kan jedhudha. Obbo Lammiin dhimma kana yoo deebisan dhugaadha alaabaan kun kan uummata Oromoo hundaati. Oromoon hundi dhimma itti ba'uuf mirga qaba. Garuu obbo Jawaar Mohammad hoogganaa dhaaba siyaasaati. Dhaabni isaanii alaabaa fi faajjii mataasaa qaba. Obbo Jawaar alaabaa kana yoo fayyadaman jaarmaa siyaasaa bakka bu'aniiti nutis kanaaf akka dhaaban gaafanne jedhan. Xaliyaan kun kan barraa'e obbolummaa dhaabota lamaan jidduu jiru miidhuuf osoo hin taane seeraa fi ittiin bulmaasni alaabaa fi faajjii dhaabichaa akka kabajamuuf qofa kan kaayyeeffate jedhan. Dhaabni KFO dhimma xaliyaa kanarratti eerame karaa sirriidhaan hubatee furmaata akka itti kennu abdannas jedhan obbo Lammiin. Xaliyaan adda bilisummaa Oromoo barreesse kana fuudhuu kan himan
Barreessaan olaanaa KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhimma kanarratti deebii kennuurraa of qusadheera. Ammatti deebii kenninu hin qabnu jedhan. Xalayichi kallattiidhaan kan barraa'eef durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin dhimma kanarrattis hin dubbanne ganaa ilaallaa waan guddaan hammas jedhamu miti irratti dubbanne yaada kennuus dhiisuus dandeenya jedhan. Jaal Baatteen gama isaaniitiin xalayichi kan ibsu barbaade waa'ee itti fayyadama alaabaatii kan jedhan yoo ta'u waan kaayyoo KFO ibsachaa alaabaa ABO iddoo isaa malee dhimma itti hin beeyna jechuu akka ta'e hubachiisaniiru. Kanas ta'e garuu dogoggorri uumame salphaa akka hin taane ibsan. Tokko qubee warra hojiirra oolche taane qubee balleessuun dogoggora guddaadha nuuf kolchaa jedhamu qaba jedhan. Lamam xaliyaa keessoon jaarmiyaa tokko feerame osoo deebii isaanillee hin eegin fuula dhaabaa irratti dhoobuun dogoggora dhiifama gaafatamuu qaba. Kun hojii daa'immaniiti. Fuula sirnaawaa dhaabaa sirna malee itti dhimma warra ba'aa jiranitu jira. Qarlameen dura jechaa turre hojiitti jirti. Dhaabni kana sirreeffatu qaba. Sadii alaabaan kan Oromooti Oromiyaaf kalaqame asii achi waajjiraaleenii fi manneen barnootaa hundi ni mirmirfata. Qofaatti gulanteeffachuun hin jiru. ABO'n alaabaa Oromiyaaf qopheesse yoo sababa bal'aan fudhatama argatu bu'aa qabsaa'ota kufanii waan ta'eef ittiin boonuu qaba. Sirni cabee yookiin jallate yoo jiraate keessaan gorfatuudha malee dhimma ittiin beeyna jechuun gaarii miti jedhan obbo Baattee Urgeessaa. Afur warri ABO keessaan hojii diinummaa fi diigumsaatti jiru kun dhaaba keessa hin qulqullaan tanan ammas rakkoon jaarmiyaa kana xiqqeessu daran itti fufa. ABO'n carraa kanaan keessoo isaa ilaaluu qaba. Shan badii dalagamuuf gaafatama fudhachuu fi dhiifama gaafachuu baruun nutti jira malee waan hayyu duree dhaabaa mallatteesse dhara jechuun fuula Feesbuukii dhaabaa beekamaa irratti bee waakkachuun waan uummatni nurraa jibbee of galtii gaafachuu hanqachuun nurra hin jiru jedhan Jaal Baatteen. Kanuma hordofee xiinxaltoota keessan akkas jechuun kan barreessanis hin dhabamne. Warri walgahii hooggansi KFO irratti argame dubbatu irratti alaabaan qabsoo Oromoo mul'isuun sirrii miti jettan waan isin hin hubannetu jira. Alaabaa sana kan bakka sana kaa'u hawaasa Oromoo bakka sana jiru malee hooggansa KFO achiitti dubbatu miti. Kanaaf alaabaan sun hin kaa'umin jechuun hawaasa Oromootiin mirga alaabaa sanatti fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Mee irra deebi'aatii itti yaadonni jedhan ka'aa jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.